mana sana cabsinee innatti ol seenamu isheen akkuma jedhame sana ofii ajjeesteerti jechuudha. Viidiyoo sana argitanii yeroo agamii boodadha kan bakka sana geessan? Viidiyoo sana maxxansitee madeeqa nama dura achuma geenyutti fakkaata. Tilmaamaan waan akkasiidha. Mee sana dura haalli fayyaa isheetii, haalli jireenya isheetii akkam ture? Booniin nageenyaan qabdii tidaarii ishee keessattis gammadduudha. Nana wajjin haasoftuillee tidaariin baay'ee bareedaadha. Tidaarii godhadhu haala akkasitti na gorsiiti ture. Garuu kun taatee akkasii ta'uu isaatti baay'ee nagaddisiisedha. Namoonni baay'een miidiyaa hawaasaa irratti kan isaan barreessan qochollaan miidiyaa hawaasaa kanarratti akka itti jabaate namoonni ishee arrabsan akka turan waan akkasiifaa namoonni barreessan turaniiru. Wanti kun dhugaadha? Miidiyaa irratti namoonni baay'een jecha hin taane ittiin jedhu. Kan miidiyaa kun garuu ittiyyuu hin jabeessaa ture. Ittuma jabeessitee hojjetti yeroo namni ishee lolu. Takka takkaan boossii hin gadditi. Innaa takka takka immoo hin jabaatti. Miidiyaanis ishee miidheera. Maaltu ka'umsa ta'e lubbuu ofii akka dabarsituuf sitti fakkaata? Wanta ka'umsa ta'u sana gatti baruu hin dandeenye. Karaa miidiyaa ishee irratti maxxansitee rakkoon kos kana hin jenne. Nageera biyyi lafaa jettee maxxansitee ka'umsa isaa sana baruu hin dandeenye. Garuu qaamni seeraa qabatee waan jiruuf boodatti waan qulqullaa'u ta'a. Mee hariiroon abbaa warraa ishee wajjin qaban akkam ture? Yeroo dhiyoo keessa wanti ishiin sitti himatte, wanti ishiin siikaaf jira? Walitti dhiyeenya qabna naan jetteetta. Erga gaa'ela godhatte iccitii ishee hundasaa hin himtu. Miidiyaa irratti hin argaane. Yeroo tokko tokkos innaan hojii koo irraan firii ta'u na waamti. Bakka firii faa wajjin na bashannana deemnus kaameraa viidiyoo garaagaraa natti waraaba. Abbaa manaa ishee wajjin gammadduu fakkaatti. Akkasuma kennaa garaagaraa illee waliif kennu. Gammadduu ta'uu ishee hin beekan. Yeroo dhiyootti waldhabbii hin qabanii jechaa jirta? Yeroo dhiyootti waldhabbii isaanii nageenya waldhabbiis hin qaban turan. Jireenyi ishee gara duubaa namoonni haasaantu jiranii mee haala guddina ishee waan beektu waa'ee boonii nutti himi? Kophee qulqulleessuu irra turte akkasumallee koshkoshii waan jedhamu carraa buusuudhaan taphachiisaa turte bakkee daandiirra deemte sa'aatii sanatti jireenya ishee fooyyeffachuudhaaf daandii gubbaarra turte haala ija namaa keessa turte jechuudha. Isaan keessatti jireenya gammachuu qabdi turte. Achi keessatti immoo fooyyooftee gara TikTok irratti ol dhufteeti laayivii xalaalloo tarii hojjetti argaa jireenya ishee baay'ee fooyya'ee mana waan xiqqoo keessaa baate mana guddaa erga keeffatte reefu torbee lamadha mana guddaa keeffatte torbee lama osoo hin geenye kunoo lubbuun ishee dabale. Erga TikTokii ishee followersiin ishee dabalu akkuma galiin ishees baay'ee dabalaa deema. Halkan guutuu hin taphachiisti baay'ee galii guddaan hin qabdi konkolaataa bittee turte. Qarshii muraasa duwwaatu baankii qabatee jira malee maqaa ishee bittee jirti. Jireenya karaarra jiraataa turte kan jedhamu kophee qulqulleessiti mana kiraayii hin qabdi kaffalatti suusii garaagaraas qabdi turte amma gara amantaatti deebitee jireenya ishee baay'ee jijjiirtee turte baay'ee haaromfamtee turte kan duraa sanarra. Namni ishee gorsu tureera? Haadhaaf abbaa haadha hin qabdi abbaa hin qabdu bakka hundumaatti garuu kan ishee gorsu haala hundumaa keessatti illee murtii du'aa fudhatti murteessaa turte wanti hundumaa ishee mudataa ture illee sanatti jajjabeessaan ture akka obboleessaatti anootu gargaaraa ture. Mana yaalaa fa'aa geessitaniittu sana booda immoo sirna awwaalchisii eessatti akka raawwatume nutti himi? Egaa asii hospitaala Minilikitti geessanii erga mirmara hundumaa godhanii achi gara Wallagga Lixaa Laaloo Assaabii bakka jedhamu aanaa jedhamutti fuudhanii deemanii. Kan isheen heerumte reefuudha. Ji'a tokko lama caalli maatii ishee bira kan galtee deebitee umuriin ishee waggaa 24dha. Ji'a tokko booda birthday ishee ture kan isheen kabajuudhaaf qophaa'aa jirtu nullee kan itti qophaa'aa jirru. Abbaan manaa ishee Yoseef Caalaa jedhama kan waliin jiran. Yeroo lubbuun ishee darbu eessa ture? Rakkoo ishee sana quba qaba ture? Yeroo inni maxxansa sana argi kallattiidhaan ishee irratti gaafa dabalu bilbilli ishee cufaadhaa ishee irratti dabaleen ture. Tole. Eessa jirta inni gaafadheen ture ani kaameraa suura kaasaan jira Finfinnee keessatti naan jedhee erga nuti poolisii waamni wanta hundumaa mijeessine booda dhufan. Egaa lubbuu ofii ishee dabarsu wanti akeeku wanni sana mirkaneessu waan argitan maaltu jiraa fi? Na bira geenye gammadumaan akka uffannis deema jirti barreeffama kan biraallee waan tokko tokkollee barbaanne ture mana keessa homaan argite. Balballi banaa ture? Manni baay'ee cufaa ture manni hin cabeeti wanti seename. Guddaa galatoom yaada nu kenniteef ulfaadhu. Isinillee ulfaadhaa galatoma. Poolisii kutaa magaalaa Addis Katamaa naannoo Burcuqqootti itti gaafatamaa qorannoo yakkaa kan tahan Sintaayyoo Ayyala dhimma kanarratti gaafanneerra. Yeroodhaaf bakka sanatti poolisoota keenya argine manni ishee keessa jiraattu cufaa tureeyyu. Erga mana keessa galan booda mana fincaanii
keessatti wadaroodhaan of ajjeesuu ishii guddaadha bakka akkanaan hubanne garuu kana mana yaalatti kaa qulqulleessatu garuu maaliif akkana ta'e hin jiru viidiyoo irratti waan ishiin gadhiisiste kanaaf shakkii haajaa ta'e mana sun cufaa ture naannoo san namni hin jiru mana keessa. Nagee hin qabdu hin ga'us namatti mi'aawu keessaa ba'uu qabu. Ijoolleen baay'een baroo hiriyoonni koo ijoolleen qaaman ijoolleen dhugan ijoollee baay'eetu jira. Garuu hin galleef anamma ijoollee akkasiif kan hin dhaamu bakka biyyi lafaa nagee hin qabdu hin ga'us namatti mi'aawu keessaa ba'uu qabu. Leettiilee taa'amne amma guyyaa tokko yoo hafe booni akkam taata. Amma isaa dabbarana. Gaafa isheen kolfitu baay'ee natti tola la. Gaafa isheen gammaddu natti tola. Gaafa isheen kolfitu jechuudha. Garuu marga qullaa guyyaa tokko natti dhufee hin beeku. Chokkoleettiilee taa'amne amma guyyaa tokko yoo hafe booni akkam taata. Amma isaa dabbarana. Maatii isee, firoottan isee, hiriyoota iseetiif jajjabina kennuun jedha. Arrabni lafee hin qabdu garuu lafee cabsitee Oromoon gaafa mammaaku. Obboleettiin kun bu'aa baay'ee keessa dabarte. Rakkoo baay'ee keessa dabarte. Akka durbummaa iseetti karaa gubbaa teessee kophee haxoofteetti rakkinni isee hin argin hin jiru. Rakkina kana keessaa ba'uudhaaf baay'ee tattaaffatte. Rakkinatti harka isee hin laalle. Rakkinaaf hin jilbeenfanne. Yeroo hundumaa fuulli isee gammachuu qaba. Arrabni dhalootuma koorraa kaaseetidha. 2017 kaaseedha kan inni mana warra kootiitti bayanii. Abbaan qabu haadhi koo immoo na barsiisuudhaaf amma kanatti humna hin qabdu turte. Gara mana obboleettii kootu hojjechaan tureefi gara mana barumsaa kootis deebi'uu sababa hin dandeenyee fi yeroo katamaa galtu immoo wantoota si dogoggorsan baay'eetu jira. Naqamtee gara waggaa 3 taa'e waggaa 3 keessatti haalota suusii keessa gaggaleera. 2010 gara Finfinneetti dhufe. Isaan dhufe bakka chaalenjii baay'een dabarse. Bakka kana dheestimuu hin danda'u garuu baay'ee jireenyi naaf bu'aa baay'eedha bakka amma kana jedhee waan asitti himuu hin qabu. Jireenyaan jiraachaa ture. Waaqa gaditti si dhabee jiraachuu hin danda'an. Baay'een si jaalladha. Siif immoo akka ati barbaadde taatee jiraachuu hin danda'an. Waan ati barbaadde immoo yoon hin qabu ta'ellee liqeeffadheellee liqii baasuu dhiisee kaleen hin gurgurama yuutuu yoo ta'e kalee koo gurguree si gochuu hin danda'an. Waan ati barbaadde. Innaa baay'een si jaalladha. Jaalalli kun immoo waan ittiin si ibsu hin qabu. Waan ittiin si ibsu hin qabu garuu si ibsa kanan jedhee kennaa si fide immoo qaba. Kennaan sun si gammachiisuu danda'a. Sitti toluu dhiisuu immoo danda'a. Yoon hin beeka. Yanaaf yoon hin beekna. Dhugaa. Innaa namaafis barnoota ta'a wanti kun ilaa jira mitiiree haadha manaa gaarii waaqatu namaa laatattee faarfatte mitiiree ture. Kanaafiyyuu haadha manaa akka kootii namoonni manaa qabanii yoo hin qabdu ta'ellee kanarraa barumsa wayii barattee yoo isaan amma gochaa jiru gochuu dadhabdeeyyuu. Waa si godheen beekumoo? Noo adeemsi miti ijoollee shamarranii hin jedhe malee warri. Waan du'anii galanii nama laalan ta'ee silaa du'anii galanii Oromoo sana laalan guyyaa 3 dura amaaraa turtan cabe qurxame jechaalee turtan namni jaalatee hin bushaa'u jaalateetis hin bareedu amma immoo hin boossan sinii galee raftee bakka dhala namaatiif boqonnaan du'a. Murtee bareedaa murteessite isheen gamnaanii fi dadhabnaan namni du'a kan ofitti murteessu yoo gamteef yoo dadhabe irkoo yoo dhabe sinii galee raftee boqonnaa yoo dhabe namni kan of ajjeesu lubbuun tun nama mararti namni odoo tolee fi jiraachuu barbaada yoo gamteef han du'a filatu. Waan du'anii galanii. Naam jettee bakka yeroo sana aartee akka haasa'uu wayii taatee wal dhiisne. Ani immoo jireenya koo keessatti na lolteennaan bakka chaawwanumaan dhiisa. Sinniisa bakka danda'ee manatti hin galee fa'aa cannaqama malee dhiirroof keessatti bo'asii galeera. Bakkeetti hin bo'u maaliin ta'u ani immoo ilmoo dhiiraati.
Isa booddee dhiisi bakka ashiinaa hafuura jaalalli keenya yaabu waliin gabbarru minaamin jennee hin kunne jechumatti. Inni dhaabatee kana gidduutti booniin maal gooti viidiyoo poostii gooti. Mucaan immoo gurraa qabdi akkam booniin wajjin hariiroo eegale. Isa booddee viidiyoo anaannatacha hojjette. Anaanii akka wal dhiifne hojjette booni. Yeroo sana walliisanii yeroo itti natti sissiqatte. Akkamittiin mucaa keessa jaalallee keessa achi jiru nuunoo walliisne irra bakka kana booddee naafatee kanuma walitti hin daawwamii carraatu walitti nuuf bakka nama amansiiste bakka ishee namani. Kana gidduutti ji'a tokko akkas walii wajjiniin turree booniin dhuftee an bakka si malee jiraachuu hin danda'u natti hin deebitu taanaan of hin ajjeesaa isti utuu si ta'e maal goota sa'aatii kana. Injimu. Qalbiin keessa jira. Sigaleerani isheen sunis of miti. Yoon boonii dhiise booniinis of miti. Sa'aatii sanatti immoo booniin namoota gurguddaa naannoo koo jiran beektutti dawwaltee himte. Hundumtuu natti dawwalaara booniin bakka of ajjeesuuf itti kana gochuuf itti maal jedhame jechuudha. Ani gaa jiraattu iyyuu jedhe maaliif yeroo sana suusii keessaa deebiseera araada garaa keessaa deebiseera waaqayyoof galatu waan meeqa gorsee deebisee hojii eegalsiiseera. Hojiin sun immoo gaarii ta'eera. Baatee dhuftee jirta. Cidha kanatti fakkaata. Nama gore. Ishii guyyaa kana ga'uudhaaf maal sitti dhaga'ame? Gammachuun kee baay'ee mokolfaartaa. Gammachuu lakkoofsan qabu ka. Baay'ee gammadeen. Baay'ee gammadeen kufuu dandeessa gadi immoo. Feentii baay'ee jechuun danda'a xiqqoo ture. Kanaafi waaqayyoo isa guyyaa kanaan si ga'e maal jettani? Baay'een galateeffadhaa guyyaa irraanaaf guyyaa addaati. Waaqayyo isa guyyaa kanaan haalaa ta'e nama gammachuu na godheef immoo galatuma laafi. Waanan jedhuun qabu galatuma bichaan kenna waaqa. Baga ittiin si ga'e siin jenneera nolisi. Ayyee. Ati suuraa na kaasuuf keetii fi. Ayyee rakkoon qaba. Nama tiktaakiin koo warninginetti kennee ture garuu yeroodhuma sana irraanaa kee kompiiliingii godhatanii irraanaa keessatti jirtu egaa bulchaan kukkaleessaa kennaa wayinsii bitaanaan jedhee ture ani immoo uffannee akkuma carraatee immoo hojiidhaaf irra daamalee meen jira uffatanii naaf isin agarsiisa garuu boriin uffadhee suuraas ni hojjedha fotootiin ka'a viidiyoos ni hojjedha garuu seettiin agarsiifadha intalli guyyaa kanatti gurte garuu nama addaadhate ishee baay'ee kaameraamaanii koo bichaadha. Buchaa godha. Ante arra pantina rutin talakati. Eshi, tutti la guys. Tutta la. Olino mo waiting fully ko kung guys lala. Abe paredina. Malis na injuchun fe betaga. Betuga. Betaga njale makane wanja ko tasa wenat fakate buchaan ko Janko followers kuma dhibba sadii galeera kennaa bitee kennuufi nan barbaada maal akkan kennuuf immoo nan wallaalee wanta kennamuuf wanta Joosef kana kenna jettanii yaaddan yoo jiraate koomentii jala naa kaa'atii amma sammaan dhaqee bitee sarpiraayizii godha kana achuma boran biteen godhaa sarpiraayizii godha wanta ta'eefi koongiraanaa jedhaanii isin jaalladha koomentii jalatti isin eegaa jechuudha. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureanii. Kanaafuu anaan amma jireenyi nagayeera anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu gaa'ela osoo hin taane kan kana guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureanii. Kanaafuu anaan amma jireenyi nagayeera anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu gaa'ela osoo hin taane kan kana guyyaan kun akka dhuftu በነገራችን ላይ ዱራም ጋይስ ዋምት ባይና ይቡ ነሞኒ ባኞን ቦኒን እኮ ድረከስ ቱርቴ ቦኒን እኮ አከስዳ ናንጀት ከሌስ ቀንገዳ ሰሬራ ታይም ብደኛ ቻቱሪ አረሞ ሶፋራ ታይም ብደኛ ቻንጀር Ani mana mana gargaartuun koo isheedha. Dhukkubarrattis, daararrattis, beelarrattis hundumaatti hundumaa kooti isheen kana gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee ishee dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naa falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisuun barbaada.
Ani mo naman na gargaro mo. Kitini kan esa oda mana hundu masa kunoti bibitanne kuna shikoni laundry dan kuni inni kuni mo oda bife kesa hundu masa bibitanne kira foto saloni modda agarsiisa saloni keenya mo kunoti soofaan saa kana fakkaata haala kanaan soofaa bareeda akkasii kana bitannee shan baay'ee chaajirra gana qalamni dibamaara iddoo TV most istaan istimaala nama baate kun modern TV ganaan hojjetamaa jira ayyaana baasee itti galla shikattu sakan motan gasifadha Inta jetteeyyuu wanti isheen hin yaadne mana kana hojjechuudhaa fi qarshii hedduu finneerra birrii baay'ee dhangalaasneerra amma isaa yoon isinitti himuudhaa baadheyyuu dhugaa dubbachuuf qarshii hedduudha kan nuti baafne haadha manaa akkasii warri hin fuudhin jirtan waaqayyo isiniif haa kennu. Namni addunyaa kanarraa tidaariidhaan eebbifame eenyu yoo jettani ana reeyyaadhe. Hin jirtan kanaaf kennaa addaan qaba haasaan dheeressu goone. Isin immoo gaafa wanticha argitan adaraa waan dubbatina. Ishee isin qofattin agarsiisa waan ta'eef. Hi guys, akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha arrammoo joosin surprise gochuuf jedha saayitiin isaa kanaan dura citee bu'aa ture na saayitiin isaa durii kana ture jalaa citeennaan arra haaraa isaan bitee fi deemeen kennaa fi maaltu akka dhaga'amuun ilaalaa hojii hojjetaara mana keessaati ani suuqii daawwaa bita deemaa ba'ee miidhagina